Oromo View, barumsa. Oromo View, taa'umsa. Oromo View. Akkam jirtu daawwattoota Obiyu har'a akkuma yeroo kaanii egaa manuma jirra sagantaa addaa immoo isinii qabannee dhufnee jirra. Har'a keessummaa tokkotu nu bira jira. Keessummaallee jechuu narra hin jiru. Sababni isaa nu qofa miti. Isinis namuma beektanii kan har'a fidnee dhufnee keessummaan keenya har'a kan wajjin marii addaa taasistu. Nama hedduu kabajnu nama waliinis baay'ee jiraanne magaalaa kanatti ammallee isteeta biraa jiraatti. Addee Obsee Lubootuun waliin jira har'a. Egaa addee Obsee Luboo namni hin beekne hin jiru garuu mee har'a ani waa'ee ishee himurraa Obseeni ani eenyu of hin jetti sana dhagaa waan barbaaduuf mee egaa Obsee baga nagaan gara sagantaa keenyatti dhuftee Obseen kun eenyu? Mee waa'ee Obsee nutti mee atumti sirraa dhaga'uu barbaanna. Duraan dursee fayyaa ta'an isiniin jedha qopheessitoonni sagantaa Oromo View anni atis galatoomi. Obseen akkuma amma jettee Obsee Luboo yookiin Obsee Taaddasaa Luboon jedhama. Dhaladhee kanan guddadhee lixa Oromiyaa magaalaa Najjoo jedhamtu keessattidha. Eegasii booda gara biyya Ameerikaa magaalaa Minisootaatti godaanee achi barnoota sadarkaa lammaffaaf kolleejii achitti xumureen gara Northern Californiyaatti galee achi immoo ogeettii fayyaa yookaan akka narsii ta'een waggoota 13 darbanii fi tajaajila fayyaa kennaan jira. Isatti dabalee immoo waggoota 11 darbaniif immoo isa biyya Ameerikaatti dabalee akkuma kana hojii tolaooltummaa kan fayyaa fi barnoota irratti xiyyeeffate lixa Oromiyaa keessattii fi naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti irratti qooda fudhachaan ture. Gabaabaamatti kanuma egaa. Tole egaa Obseen egaa haadha ijoolleeti, himaaniteeriyaaniidha, narsiidha. Hawaasa keessattis qooda adda addaa waan hedduudha kan kennitu. Egaa amma tokko already nuuf tuqxee jirta isa waggaa 10 darbaniif waan hojjettu. Mee jalqabarraa osoo waan hunda keessa hin seeniini waan specific ta'e ati ogummaadhaan narsiidha. Garuu gara hojii isa gargaarsaa humanitarian jennu sanatti kan si gashe maalinni waan tokkodha jettee waan yaadattu? Inni jalqabaa kanan jechuu barbaadu yeroo jalqabaa bara 2009 mission trip isa jalqabaa gaafan gochuuf deeme anaaf jalqaba kootii hospitaala Najjoo deemuuni exposure akkasii biyya keessatti hin qabaanne waan laman sii kaasanni tokko dubartii mucaa xinnoo baattee maybe mucattiin waggaa 2-3 kan taatu dhaabattee boossii bilqaatti qorichaa baattee maayinni jedhan hundumtuu bira darbee deema. An dhaabadheen gaafadheen maal taatan mamma maaliif boostuun jennaan bilqaaxxii cabaan itti argisiistee kanan argitaa dhala koo kun qoricha busaatii narkaa cabee uffatan uffadhee dhufu kana ergifadheen dhufe namarraa birrii 6 immoo birrii 7 bitee qarshii kan biraan qabu qoricha kana bitachuu fi qoricha kana immoo argattu taanaan mucaan kee duutinaan jedhaniiru etteema boostii dhaabattee. Jalqaba kootii sagantaa kanatti hin fufuun beeku akkuma ittiin hin deeme anoo gargaaruu iyyuu hin dandeenye dhaabadhee man duukaa boo'eeni. Usually nama xinnoo ishee garaa jabaatuun ture. Achii booda taa'een dudduubatti deebiseen ilaale amma konkolaataa oofu keessaatii saantimiyaan qabaadhu yeroo sana birriin 7 biyyaa doolaarii 1 biyya kanaati. Ilaalee takka duukaa boo'eemanii dhaaqeen qoricha isheen barbaaddu bitee fi waan isheen harkatti qabattee galtu kenneefiin bira darbeen deeme. The same week mucaa kan biraatu dhufee hospitaaluma Najjoo keessattuu jirru busaatu sammuu lixeedhaan busaan sammuu nama lixuus hin beekun ture. Busaan biyya kanan jiru narsii ta'e waggaa 2 hojjedheeni kanan biyyatti deebi'e. Mucittiin immoo hospitaala Gimbii deemu turre jira Adventistii hospitaala kan hospitaala Najjoorra guddaatu jira acha deemtu malee jedhan jarri birriin qabani. Mucaa waggaa 11-12 isheenis jaraaf saantima kenneen
geessaa gimbiittiin jedhee within sa'aatii tokko gidduutti ambulaansii hospitaalaa kadhannee duukaa argine deebi'anii dhufan mucaan kun karaa irratti duute. That was a turning point anaaf. Ijoolleen akkasitti duutu, ijoolleen akkasitti darbitu ana ta'uu danda'a ture, obbolaa koo ta'uu danda'a ture, ollaa koo ta'uu danda'a ture. Nuun gaafa dhukkuffannu iddoo kan biraatti geessanii tajaajila arganna turre. An rakkinnumti akka kanaa jiraachuu isaayyuu hin beeku. Jireenyuma mataa keenyaa warri keenya nu jiraachisan jiraanna turre gadi ba'een argine kana biyyuma achuma keessa jiraadheeyyuu. Eegasii booddee ofii makoo irratti murteessee lubbuun ijoollee akka kanaa darbuun irra hin jiru. Waan an gochuu danda'uun beekun ture garuu gaafuma sanan jedhe kaayyoon koo kana booddee lubbuu nama tokko du'arraa hambisuudha hojii kanatti fufee hojjedheen jedheen murteessee man deebi'ee kanumaan hafe. Kanumaan itti fufee hojjechuutti ka'e. Yaa hedduu nama gaddisiisaa garuu abdittiin kutannee waatti akka dabartu si gargaara. Yaa baay'ee namatti tola. Obse View keenya irraa nu kabajee dhufu keetiif baay'ee si galateeffannaa. Anaa taliilee aanneen yeroo hundaa sammuu keenya keessa jira yoo Obse invite goona jennee yeroo hundaa sammuutti si yaadna because yeroo hundaa waan gaarii saba gootuu fi one of example community keenyaaf keessumaa saba Oromoo rakkina keessa jiruu fi lafa rakkina isaaniitti bukkee dhaabbattee kana gochuu keetiif akka dhuunfaatti baay'ee si galateeffadha baay'ee si jaalladha waaqayyo maatii kee eebbisin jedha. Amma gaaffiin si qabu gaan akka jettetti biyya raqeen argee kanarraa kan keenii kana godhee gara like akka namni itti jiraatu argitee kanatti saba koof gochuun qaba jettee yaaddee jechuudha. Mee itu projektii isaa hospitaala Najjoo Doddomaadhaatti itu hin hojjetin tura gaafa yaadde sana chaalenjiin si argate maal gaafa jalqabuuf kaatu yeroo hundaa gaaname bareedaa isaa arga chaalenjii isaan argu. Mee chaalenjiin isaa akkamii gaafa itu projektii keessatti liqin maaltu si mudatee akkam ture? Gara caalu chaalenjii guddaan jiru wanta biyyaa barbaadan gaafa gaafattu rakkinni biyya keenyaa guddaadha. Waan guguddaa sitti himu gaafa waan isaan si gaafatan sana delivery gochuu dadhabdu immoo isaaniinis gammachiisuu hin danda'u. Ani immoo kaayyoon xiyyeeffadhee kee nama hundumaa gammachiisuu etu hin ta'in uummata isa rakkate gargaaruu gatii ta'ee fi chaalenjii jiran keessa darbeema amma danda'amee biyyatti gaafa addanaa meeshaa fuunee galluu eerpoortii keessatti amshuu baay'een keessan beektu caaliin beekaa pirezenteeshinii baay'ee irratti hin dubbadha. Guyyaan itti tun hin boo'in eerpoortii keessaa meeshaa fuudhee darbee hin darbinne hin jiru. Achi keessatti qabamee maaliif achi deemaa maaliif achi geessitaa jedhu biyya gaafa deemtu immoo yeroo tajaajila kennitu akka tajaajila kennuu barbaadde tun ta'in akka ofii barbaadanitti gaafa dubbatanis immoo ati isa dhiistee karaa mataa koorra gaafa deemuunis immoo xiyyeeffannaan jira. An biyya sanatti dhaladhee guddadhee namni baay'een isaanii akka ijoollee xinnoo isuma durna beekanitti na ilaalu sireesitti na fudhachuu dhiisuutu jira amma waggaa yertuutti. Waan chaalenjii guddaan tokko biyyuma kanattidha. Dooneeshinii deemeenii iddoo hospitaala tokkooti dooneeshinii guddaa fuudheen. Kunnatti waggaa 8 waggaa 9 dura ta'a. Apartmentii town house asii gola filaayitii tokko asii ol qaburra jiraadhan ture. Konkolaataa keessaa baasee isteertii sanatti ol gashuu hin dadhabe. Meeshaa guddaadha. Konkolaataa keessatti dhiisuu hin danda'u. Biyyaaf hin barbaadama. Dhuguma baay'ee manboo'e dhaabadhee wanti kun baay'ee barbaachisaa fuudhee dhufeera gatuu hin danda'u. I just said nama super religious isminni garuu waaqayyo dhuguma yoo akkan hojii kanan hojjedhu barbaaddatee meeshaan kun hin barbaachisa akkaataan itti fuudhee mana kana keessa ol gashuu barbaadamuma turrara nama hin beeknu anaaf obboleettii kootu jiraata ture. Anyways akka carraa namichi tokko darbuudhaaf naannumaan gaafadheen inni fuudhee ol nu baase. Isheema waanuma akkasii gaafa waa gochuu barbaadde yaaddee bira ga'uu dadhabduu nama hundumaa konveensii gochuu dadhabduu ija namaa ilaaltee birrii gaafattaa fundraisingii gaafadhattu akka yaadde hin ta'u. Chaalenjiin suni garuu rakkina uummati sun biyyaa keessa darbu gatii hin caallee fi
chaalenjicha liqimsaadhuma gara fuulduraatti immoo tarkaanfii tokkotti butaama deeme. Baay'ee namatti tola. Anis obsee baga gara Oromo View nagaan ittiin jedha. Ati dubartoota jajjaboo Oromoon qabdu keessaa ishee tokko hojii tolaooltummaati hamma irratti hojjettu hundi isaa baay'ee nama boonsaa baay'ee si jajannaa. Dhugaa you are our hero to be honest ani baay'een si jajadha. Akkuma jettisi ati nama waan tokko karoorfatee iddoo sana amma iddoo sanaan geessutti nama booddeetti deebitu miti. Na yaadadha akkuma waggaa 5 dura immoo waadaa galtee silindara oksiijin oomishuu najjootti na aba jettee amma immoo hojjettee nu agarsiisaa jirta. Waa'ee piroojeektii sana amma piroojeektii guddaa amma kana ga'u akkamittiin iddoon ga'uu dandeessee amma immoo gabaabaatti waa'ee isaa nu ibsuu dandeessaa? Galatoomii Taliiliyaatis. Egaa dura deebi'uun barbaadu sadan keessan iyyuu you guys have been anuma wajjin turtanii every fundraising waggaa waggaatti Minnesootaatti gaafa ta'u dhuftanii na jajjabeessanii yeroo hundumaa na bira jirtu ulfaadha. Akka kanatti ol arguu keenyaa fi waa'een oksijiinii kana akkuma jettee waggaa 5-6 dura jalqabee waggaa dheeraa fudhatee maaliif maallaqa baay'ee fudhata ture. Ituma isa hojjennuun cila godhadhee ituma isa hojjennuun ijoollee 2 godhadhee ijoollee 2 booddee kunoo piroojeektichi dhume. Piroojeektiin kun yeroo nu uummata Oromootiif uummata hamaatti jalqabe 2015 yeroo itti fundraising gochuu jalqabnu sana yeroo itti Oromoo Protestiin biyya keessaa baay'ee deemaa ture. Akka koo durii Oromoo community irra deemee fundraising gochuudhaaf baay'ee hin dandeenye. So membarii Rotary Internationalii miseensadha magaalaan keessa jiraadhuuti karaa isaanii jalqabee global grantiidhaani birrii amma ta'e buusta amma ta'e immoo Rotary Internationaliitu maashii godhu isaan jalqabne birrii baay'eetu bu'ee birrii baay'een nu hanqatee nama baay'eetti deddeebine nama keenya bira hin dhanne namni keenya karaa birrii buusaa gatii ture warruma faranjiituma addanaatii wajjin jiraadhu warruma Rotary keessa wajjin hin jirrutu. Namoota beekanitti garaa naan deemanii na yaadadha yeroo mucaan konni jalqabaa raayyaan dhalatee hospitaala ituun hin galiin dura guyyaa 2 dura walga'ii qabna turre. Birrii 62,000 akkasitti nu hirrataa jenne goolii keenya ga'uu fi egaa deemsaaf hin deemaa jira amma ji'a 2tti imeeliis baay'ee sanatti deebisuu hin danda'u walga'iis hin beeku waan gochuu fedhuuf haadha jalqabaa gatiin ta'e. Jedhee manitti himeen gaafa da'ee guyyaa tokko booddee piikcharii isaa kaasanii nagaan dhalateera maqaan isaa Abaluudha jedheen imeeliitti erge. So namni 2 natti deebi'anii maal sitti fakkaata yoo giiftii mucaa keef kennuu dhiisnee naan jennaanii rakkina hin qabuun jedheen. Gaafa inni ji'a 2-3 ta'u walga'ii fideen dhufaan rakkina hin qabuun jedhan hin barre. So walitti deebi'anii natti imeelii godhanii in honor of his birth. Giiftii sii kennuurra piroojeektii kanatti dooneetii gochuu barbaanna namootatti riichaatii goonaa jedhanii akka ittiin gara $57,058 reezii godhanii gaafa ji'a 2-3 booddee piroojeektichi dhume egasii waanuma adda addaatu nu qabee biyya keessaatii gaafa informationii gaafa yeroon argachuu dhabuudhaani. Achi booda grantiin kunis approved ta'uu turraa board of directors kan Rotary waggaatti si'a tokko Juun dhumatti miitii godhu. Akkuma kanaan turre yeroo mucaan koo isheen 2ffaa dhalattu approved ta'e amma kunoo yeroo darbe Decemberitti ajajame yeroo amma covidiin biyya keenyatti baay'atee miidhaa jiru biyya qaqqabee jechuudha. Hojiin jalqabiin jira. Nama treenii godhamutu qophaa'aa jira. So gaafa namni sun treeningii fudhatee ka'u hojii isaa jalqabaa jechuudha. Galatoom. Waaw. Egaa akka nutti himteetti raayyaan oolmaa guddaa Oromoo irraa qabaachuu dhabe. Waan 50,000 caalaa sababa isaatiin wanti argamuyyuu danda'e. Ijoolleen tokko baay'ee carraa qabeettiidha. Bakka dhalatanii. Mee kanumaan gaa osuma hojjetaa jirtu ilmaan ijoollee 2 godhatte obsee garuu sun immoo sin dhaabne dubatti sin deebisne sana jechuun chaalenjiin hin jiru jechuu miti
nus maatiidha hin beekna. Mee maatii godhatanii osoo maatii qabanii hojii full time hojjettaa. Waan gargaarsaa kun immoo full time iyyuu gaafataa. Ijoollee guddisaa jirtaa. Mee akkamitti waan sana akkaataa itti handle godhaa jirtu? Inni kaanis akka irraa baratuuf xiqqoo irraa tuquu dandeessaa Obse? Hin cimaa ulfaataa mini ofii keejjin olloltaa maatii keejjin olloltaa walitti buuta maaliif kana gootaa boqodhuu yookiin hojii kana hojjetinnaan jedhanii hin beekan addanaati. Ofii keef yeroo si barbaachisaadhuma inni ulfaata. Raayyaa ulfa ji'a 6 ta'ee waraqaa olii mallatteessinu jira ture. High risk pregnancy hakiimiin hin deemine tunaan jedhu. Abbaan manaan koo deemuun sirra hin jiru, obbolaan koo deemuun sirra hin jiru jedhanii kanan godhu taanaan uummata nama meeqatu du'a deemuutu narra jedheen torban tokkoo fi ulfa ji'a 6 ta'ee yeroo state of emergency biyyaa labsame sana guyyaa 6 biyya ga'een deebi'ee chaalenjii qaba. Achi keessatti kan waaqayyoon na gargaare obbolaan koo lafa jiraniiti baay'ee nutti dirmatu nu gargaaru gaafa iddoo tokko dhaquu barbaadu ijoollees Minnesotaatti fidee yeroo jalqabaa raayyaas achi kaa'ee walgahii adda addaatti hendii godheera. Asittis immoo naatiin abbaan manaa very supportive baay'ee na gargaara baay'ee na bira dhaabata hojii kana durumaa jalqabumaa kaasee waliin fuudhinii kaasee baay'ee supportii na godha gatite kanattu naa salphise. Personally rakkinni jira obboleettiin koo isheen addana jirtu dhuftee mucaa heddii gaafan barbaadu gaafan walgahii dhaquu gaafan silkiidhaanis ta'e in person walgahii deemuun gaafan irra jiru. So supportii cimaan qaba gargaarsa maatii obbolaa koo abbaa manaa koorraa community koorraas qaba yeroon mucaa raayyaa waggaa tokko ta'e immoo ammas immoo deemuutu narra ture yeroo mana warra siqqeefis ijaarre guyyaa tokko achi keessaa deemeen ture. Yeroo sana warra raayyaa baatan namuma keenya isaantu addana nu bira ta'anii mucaa eegu guyyaa 5 hin deeme yeroo sana immoo namoota dubartooti 2 hawaasuma keenya keessaati dabaree naqatanii nyaata mucaafis abbaa manaa koofis fidaa turani addanatti. So akkuma it takes a village namoota mucaa tokko guddisuuf akkuma jechi jedhamu sana namoota baay'eetu na teellaa bu'ee na gargaare. Chaalenjii qaba halkan hirriba malee taa'u jira ijoollee raffisee iimeelii gochuu maal gochuutu jira. Waaqayyotu na gargaare. Itti aansee abbaa manaa koo fi maatii koo hawaasa kootu na bira dhaabate. Mee gaaffii isaanitti osoo hin dabarsiin waa tokko clear akka guutuu waan barbaadu jira. Amma ati meembara Rotary Clubidha. Rotary Clubiin kun immoo tokko qofa miti kan maallaqa sii kenne. Baay'eedha miti hundumaatti walitti buusee jechuudha. Hunda bira dhaquu qabdaa, presentation gochuu qabdaa, hunda irra deemtee amansiisuun sirra jira. Sanarratti dabalee immoo maallaqa mataa keelleen baay'ee keessatti buusuu qabda. Kana namni akka beekuun barbaada akka namni dhaga'u. Because this is the most challenging. Akkam ture irra deddeemtee because every week deemtee present gochuu qabdaa akkam sana hundayyuu argachuudhaa fi processing keessa deemaa turte mee namni Rotariin kun iyyuu maal akka ta'e mee sirraa baru? So Rotariin dhaabbata tolaooltummaa waggaa 111 oliif ture Chicaagootti dhaabanii gara guddinaa namoota guguddoo namoota dureessaa yookiin namoota sooruma ba'anii namoota qabeenyaa qabanii professional adda addaa keessa warra jiran ture dur amma xinnoo ishee nama umuriinsaa akka keenyatti dhiyoosiif ofitti fudhachuutti ka'aniiru. Miseensa isaanii ta'uu fi waggaatti maallaqa kaffaltaa torbaniin laanchii yookaan irbaata miitingii sana attendii gochuutu sirra jira kaffaltee attendii goota asasi. Projektii adda addaa immoo deemtee hojjettaa. So kana hundumaa waggaa jalqabaatti godhee fixeeni. Projektii kanaaf immoo gara Rotary Club 54 biyya 3 gara isteetii 8 kan nu gargaare. Kan warra isteetii hin deemne presentation himan iimeelii godhee kan warra biyya kanaanis presentation iimeelii godhee addana keessa Northern California kan jiranii gara Club 48 hin deemee presentation kenne.
conventioning gaafa jiru buuzii dhaabbadhanii buuzii sanarrattis namootuma komiteetu dhaabbatee maqaan projektii kana breathing for life jedhanii dhaabbatanii maaliif oksijiniin hafuura baafachuudhaaf gargaara gatii ta'e breathing for life komitee sanaa wajjiniin buuzii dhaabbannee achitti pirezentii goona. Namni baay'een Itoophiyaa beeka, Oromiyaan beekanii, Oromti faranjiiyyuu. Itoophiyaa deemnee akkas goone eessa daddoon kun jedhu haaraa kaaseetti himuutu nurra jira. Oromiyaan akkasii nama ammasii qaba, rakkina ammasii qabnaas jedhu keessumayyuu wayii ofii kootii caalaa wayii biyya sanaa beeksisuun nurra ture. As early as asirraatii sa'aatii 2:00 kan fagaatu iddoo tokko hin deemee miitingiin isaanii sa'aatii 7 jalqaba ganama. So mana sa'aatii 4 ba'uutu nurra ture mucaa daa'ima manatti dhiise. Deemee presentationii gochuu fi inuman itti hima rakkinichuman itti hima waggaan maallaqa buusnaa iddoo adda addaarra deemaa. It took a lot of convincing. Koreen tokko hindidaa, kilabiin tokko hindidaa, kilabiin kaan tolee jedhaa, warri kan biyya Itoophiyaa iddoo akkasitti hojjechaa jirran barbaannu jedhaa. Namni Itoophiyaa namni rootarii keessa jiru biyya kan biraa jiru gaafa riichaa watitti nama Oromoon taane projektiin kunii fiixaan hin ba'uu successfully hin ta'uu gatii kanaa yooma dhiiste sii wayyaanaan jennaan rakkinaan qabu baay'ee fayyaa ta'e amma hin danda'u yaalaa jedheeni ani itti fufee waaqayyoon gargaaree jarris nu amanan gaafa itti deddeebitee dubbattu persistence argu irra dhaabattee haasofta an akkasii iddoo akkasiitti hin dhaladhe iddoo akkasiitti hin guddadhe nama miiliyoonii 40tu jira biyya Oromiyaa keessa oksijiin maashiniin tokko yookiin 2tu jira nuun hojjetu hakiimii ammasii jira gaafattu gugilii gochuutti kaan ilaaluutti kaan baay'een isaanii hoduu Oromiyaa hoduu Itoophiyaadhaatii dhufu follow gochuutti kaanii. Kana keessa namoota 3tu jiru kan baay'ee itti amananii na bira dhaabbatanii akka jaarsolii sooruma ba'anidha. Connectionii baay'ee qabu. Wanta kanatti fudhatanii so kanaani keessa darban waan salphaa miti rootarii keessas akkumatti organizationii matti apply grantii mana teessima proposaalii barreessitee miti kuni. Kana hundumtuu eega godhame boodammoo proposaalii barreessine kam June 28 2018 approve godhumoo hin godhan isa jedhumoo sodaa guddaa keessa gallee eenne isuma yamma kana gooteeyyuu birrii amma kana buusne bakka yoo isaanii dhumarratti grantii warri Rotary International Board of Directors yoo isaan approve godhan ta'e birrii kana warra buuseef deebisuutu nurra jira ture. Gaarummaa isaanis itti amananii nama erganii najjootti namni sana wajjin duukaan deemee hospitaala najjoo mandii gimbii dhaqanii ilaalanii deebi'ee dhufee daniidis isa tasirratti dubbattee caalaa rakkina qaban naannoo sana projektiin kanarratti dabalamee hojjechuufi turre jira jedhanii deebi'anii dhufanii as geenye gaachii booddee. Amma waa'ee Rotary kana haasaa jirta Rotary International projektii kana miseensa ta'uudhaaf maal faanfaatu nama barbaachisa akkamittiin itti seenuu danda'ama namni hundumti seenuu danda'ama waan sponsora barbaadda namachi keessaa nama beektu tokko yoo qabaatte professionally ilaaluu community keessatti maal akka hojjettu ilaaluu involvementiin kee hawaasa keessa jiraattu magaalaatti qabama Minneapolis uptowniin qaba Minneapolis south'n qaba Roseville qabama Minnesotaadha jechuu fedheen nu biraas akkuma kana apply gootaa and then review godhu boarditti dhiyeessu approve godhamuun goonu jedhu achi waggaatti membership fee kaffaltaa keessuma turuu kee immoo testii godhu isaansii godhanii gaafa conventionii jiru ammallee gaa covididha baay'ee iyyuu jiru eventiin adda addaa gaafa jiru Rotary Service jedhaniitu deemtee dhattee achirratti qooda fudhatta voluntary godhu taanaan homeless shelterii feedii godhu taanaan nursing home deemu taanaan mana barumsaa irratti hojjetu taanaan achi deemtee immoo hojjetteetti argisiista waggaa tokkoof akka check markii wayii qabu isa gootee gaafa fixxu PNC kennu kalarii baajii keetii yeroo jalqabaa diimaa kennu nu biraati waggaa tokko taatee gaafa servizii kee fixxu grade si dabarsanii either professionii kee jalatti kaa'u yookaan immoo yoo dhaabbata miti mootummaan non-profitii yookiin community service hojjeta taanaan immoo isaan si kennu ani boos kan nursiitii fi humanitarianiidhaan fudhatanii isumaan itti fufee hojjedhe jechuudha isumaan fudhatan. Wow, baay'ee information gaarii kennite. Mee yeroo baay'ee like it's baay'ee ulfaata waan biyya keenya. Organizationii mileenii meeqaa oltu jira Ameerikaa keessa fakkeenyaa fi mee ati gara fuulduraatti
organizationii akkasii seema xixinnoo sallee ta'u. It doesn't have to be like yookiin narsii ta'uun irra jiru dooktarii ta'uun namumti keenya saba keenyaa fi waan akkasii information akkasii saba keenyaaf keessumaa warra diasporaa keessa jiru information kennitanii organization akkasii gara fuulduraatti Oromiyaatti fi dhaabbanna jettee yaadda futureetti. Jechuun qofaa yeroo qofaa kee akkas goota yeroo baay'ee qofaa kee goota namni keenya miliyeenuu meeqaa olii baay'ee barbaachisa like waan bishaan keessa waa facaasan inni hojjechuu turtu kan baay'ee jira. Ati garuu qofaa kee amma kana gochuutti jirta. Wanti jedhe si galeera namooti keenya akkamitti si bukkees dhaabbatanii si gargaaranii waan akkasii gochuutii fi gorsa maalii kennitaaf baay'ee sababa nu barbaachisu jedhee. Yeroo hundaan dubbadha kana inni horii qabu horii isaanii, inni barumsa qabu beekumsa isaanii, inni yaada qabu immoo yaada isaanii. Ani iddoo guddaadhaa jalqabaa namaan hin jedhu. Si'a baay'ee ani waan guddaadhaan jalqabnee waan guddaa taas jedheen beeku. Ammas immoo waan guddaa godheera jedhee yaadu maaliif rakkinni uummatichaa wanta godhame irra caala gatii ta'e. Abbabbaanii iddoo dhufetti iddooma tokko identify godhanii mana barumsaa haa ta'uu, kiliinikii haa ta'uu, mana safara keessaa haa ta'uu, bishaan baasuu, safara qulqulleessuu, ijoollee mentorii gochuu, abbaa iddooma dhufeeti dhaqee yoo wanta xinnoo godhe geeddarumsa cimaa uumaa deema. Dirqamatti horii qabaachuun nurra hin jiru. Dirqamatti narsii ta'uun, hakiimii ta'uun, barsiisaa ta'uun, humanitariyaanii jennee waan tokko jennee of waamuun nurra hin jiru. Abbabbaan waama danda'e dhaqee nama 5 walitti qabee yoo gargaare booriif ta'anii ijoollee nama 5 sanatu deebisee biyya gargaaruu danda'a. Gatii kana abbabbaan iddoo dhalateetta ta'uu iddooma yaadisaa keessa jirutti waan tokko jalqabee hawaasa sana jabeessee hawaasa sana guddisuu qaba. Organizationii dhaabbatee yoo hojjete akka tokkummaa uume akka hojjetu gargaara. Namni dhuunfaas immoo yoo deemee dhuunfaan godhes gaarii garuu uummata jalqaba hawaasa wajjin hojjechuu barbaadan sana wajjin konneektii godhanii amanamummaa fudhachuutu irra jira. Addanaatii deemna, Ameerikaatii deemna, horii fuunee dhannaa waan barbaanne goonaa itoo hin ta'in si'a baay'ee nama naannoo sana maal barbaaddu, maal isinii goonu itti waan shannaa kennaa itti achi keessaa waan tokko gochuu yoo sansii kennan hin dandeessu ta'e immoo an kana humni koo kana danda'a kanan godha jedhanii irratti hojjechuu. Namni tokko mataansaa nama tokko gargaarraan geeddarumsa cimaa uumee jechuudha. Gatii kanaa of qusachuu miti of kennaniima. Waan danda'an gochuutu namarra jira. Ituu ofii murteessini gaafa namni hin ta'uu sin gargaaru kun hin hojjetu. Kun immoo gatii maalii qaba balufaayyoo hojjetanii successful hin taane gaafa jedhanii gaasaan hin taane annan ta'a ittee madeemta. Yoo kuftees immoo akkas hin jedha. Yoon kufees immoo yoo wanti kun fiixaan bahuu dide yaaleen kufeen jedhaan jedhe. Hundumti isaa akkuma ammas aanneenis taliileenis atis kaasteetta. Waan hundumtuu abaaboo fakkaatee hin deemu yeroo hundaa. Chaalenjii guddaa jira waan asirratti dubbachuu dandeenyu, waan asirratti dubbachuu hin dandeenye waan baay'eetu jira gatii kana. Isa hundumaa keessa darbinee uummata keenya nama tokko ganda tokko mana barumsaa tokko gargaaruun numa danda'am jedheen amana. Baay'ee namatti baay'ee kaayyoo kee ati yoomiyyuu booddeetti nambisini baay'ee gabaajii gaarii hojjechaa jirta. Amma gaaffiin kun inni gara biraan tokko immoo karoora kee yookaan kaayyoo kee inni gara biraan tokko immoo akka piroojeektii diagnostic image center Najjootti dhaabdu yeroo baay'ee jechaa turte. Waa'een isaa attamii xiqqoo ishee ibsuu dandeessaa? Maalitti jirtaa? Maalirra jira? Inni sirriimatti yaadatte ati. Isa irratti hojjenna jennee lafa bulchiisa magaalaa irraa fudhannee lafichi ammayyuu killaan nuti ijaaramee taa'aa jira. Yetuu isa irratti hojjechuuf jalqabnaa jirru bara 2014 mission tripif biyya deeme mucaa waggaa 10 oksijiinii hanqinarraan kan ka'e du'e achitti du'e arginee deebi'een dhufeenii isa fideen warra rootarii kanatti dubbadhe. Isaaf innee piroojeektii kana jalqabne. Piroojeektii lachuusaa ol duukaa deemsisuu hin dandeenye. Inni sunis qarshii $1 miliyoonii ol na gaafata.
kana wajjin illachuu isaa ol duukaa deemsisuu gatii hin dandeenye kan oxygen generator kana dursine oxygen generator kana hospitaaluma najjootiif kennine yookiin biiroo eegumsa fayyaa jalatti hospitaala najjoof kennama. Gaafa hojiirra oolee amma waggaa tokko waggaa sadiitti rootariidhaaf riippoortii dhiyeessuutu nurra jira waa'ee hojii isaa kana. Gaafa inni rooga qabatee hojii isaa hojjetee raawwatu amma immoo isa kanatti hin deebi'aa jechuudha. Ammayyuu innis jira maaliif hanqina guddaatu jira karaa Imaging and Diagnostic Center Oromiyaa amma guutummaa keessa amma tokko amma naannoo sana xinnoo ishee fooyyee qaba. Garuu rakkinnichi gatii jiru innis karooruma gara fuulduraa keessa jiran dhaabanne irraa maqeen isa kanatti gore malee. Galatoomna. Isuma si gaafachuufan ture karoora kee gara fuula duraa immoo isa kanarra dabalee maali kan biraa kan sila irraa fannee listii ati hojjettutu baay'ateetu dagannee ati dhaabbata East African Medical Relief kan jedhus qabda isas manage goota. Egaa karaa sanaan amma wanti hojjetaa jirtu kun karaa uma dhaaba kee kanaan egaa dhaaba kanas manage goota. No jireenya kee manage goota yeruma deddeebi'een man jedha. Waan adda addaas piroojeektii adda addaas qabattee deemaa jirta kun ba'aa guddaadha. Garuu kan waa'ee kee kaniin baay'ee yeroo hunda anaafiyyuu humna kannaa ta'e akkuma maqaa kee obsa guddaa qabda. Maatiin kee kanuma jalqabuma ilaalanii obsee sin jedhanii yoo obsan qabaanne keessattuu gahaa keenya keessatti yeroo hojjettu rakkisaadha miti. Keessattuu fundraisingif yeroo deemtu sila kaasteettaa waan ati yaaddee deemteef yeroo tokko outcome isaa tokko hin ta'u garuu bira dabartee isa kaan gaafachuu yookaan immoo isa haalli sun amma fixaan ba'utti tattaafachuu irratti jabina guddaa qabda. Kana gaa kaniin yeroo hunda dhugaa si ba'uu qofa osoo hin ta'in nama keenya nuufilleen kan jabina taate obsee galatoomi. Kanatti dabalee amma immoo kaayyoon kee inni itti aanu maali akkamitti fixa baasuu barbaadda? Isatti dabalee immoo mee hawaasa keenya keessatti wanta arguu barbaaddu? Sababni isaa social issuun baay'ee populaarii miti. Wanti ati hojjettu kuni baay'ee gurra hin qabu. Hawaasa keenya keessatti. Waan siyaasaa yoo ta'e namni hundumtuu gurra isaa kenna. Garummoo akkuma siyaasaa sana isa caalaa immoo social issue waan lubbuu hambisu isa ati hojjettu kana. Kanaaf akka namni hubannaa nuu kennuuf hubannaa irratti kennuuf mee maal arguu barbaadda? Gaaffiin kee paartii baay'ee waaqa qaba. So dhaabbati East Africaanis jira isas nuyi gaggeessaman jira numa hojjennaa kan oksijiinii kanatu kan karaa rootarii ta'e malee waanuma argame hojjechaa jira waan humni keenya danda'u naannoo sanattis gatii xinnoo ishee taatee olii gaddeemne gatii fundraising gochuu baay'ee hin dandeenye caala namni keenya harkisaa baay'ee stretchii gatii ta'ee fi yeroo 2012 konteenarii erguuf gaafa birriin nu hanqatu amma gochuun hin danda'u. I work guyyaa ja'an hojjedha. 6 days a week sa'aatii 12 hospitaala lamaatii hojii hojjedheeni birriin namni buusuu dadhabe birrii 22 namni keenya buusuu dadhabe. Ana waqaaniidha wantichi garuu birrii 11,000 geenyee moo 10,000 geenyee dhaabanneen hojii lammaffaan jalqabee hojiicha eegan takka hojjedhee booddeeyyuu unknown donor doolarii 10,000 dooneetii godhanii konteenarri sun asii deeme. It's tough. Baay'ee hin mul'atu namni gaafuma achi ga'u sana arga. Isa wantan biyyatti arguu barbaadu gara caalaan durumaa kaasee waanan ta'uu barbaadu tun hojii kanan jalqabiini. I really wanted to be adolescent psychiatrist. Biyya keenyatti abaluun maraate mucaa abaluun maraate abaluu maraatudha seexana rukute jedhanii mana keessatti ijoollee ukkaamsu ijoollee sanan gargaaruu barbaadan ture. Jechuun mana barumsaatti deebi'een koorsii meedikaal iskuuliif barbaachisu fudhachuudhaaf reejistarii godheetu hin jiruuni 2009 biyya deemeen kana argeen hunduma isaa. So wantan biyyichatti arguu barbaaduu fi wantan ofii koof kanaan dura gochuu barbaade kara kan biraadhaan gatiin itti lixee fi
ijoollee xixinnoo mana barumsaa keessa deemanii high school haa ta'u elementary school warra biyyaa baratanii isaaniin jajjabeessuu fennee sagantaa mentorship tokko jalqabnee ture mana barumsaa ofii kofitti baradhee fi mana barumsaa abbaan manaa kootti barate Gimbiitti ijoollee harka qalleeyyii ta'anii garuu barumsatti korma ta'anii nama 5 amma 10tti tuutarii goonaa waggaa waggaatti immoo kitaaba geessinaa ijoollee jajjaboo ta'aniif immoo kitaaba kennu lafa itti warrumti naannoo sanaa yetu nama kan biraa bakkeedhaa dhufee isaan gargaaruun argatiin ofii isaanii gargaaranii hawaasa isaanii gargaaranii iddoo isaanitti jiraachuu danda'an uumuudha. Rakkinni biyya keenyaan dhumu hunduma isaa hojjennee fixuu hin dandeenyu gargaarree fixuu hin dandeenyu waan guddaa arguu barbaadu tokko ijoollee warra biyyaa gargaaranii akka isaan hawaasa isaanii tajaajilan gochuutti dabalee yeroo itti namni keenya namni Oromoon biyya Oromiyaa keessa jiraatu yookiin Itoophiyaa guutummaa masaa keessa jiraatu hanqina qorichaan hanqina meeshaan dhukkuba irraatii salphaatti fayyuu danda'uun lubbuu nama tokko darbuu arguun hin barbaadu. Akkam goone akka hambisuu dandeenyu hin beeku. Amma tokko waltaanee golee arfanuutiin Oromoonni jiran yoo ol qabannee kaane gochuu dandeenya jedhee yaada. Waan amma lixa Oromiyaa irratti hojjechaa jiru waan achitti jalqabne kun yoo waaqayyo nu gargaare iddoo kan biraatti babal'isuun barbaada iddoo kan biraa deemee ilaaluun barbaada. Kanaan dura Harariin deemeera, Direedawaa deemeera, naannoo Bishooftuu Adaamaa keessa deemeera garuu ga'aamin gadi naannoo Baalee, Boorana, Boordarii karaa Gidaamii keessaa Harariin immoo darbitee gadi gara Boordarii Somaaleetti iddoo namni rakkinni isaanii baay'ee bal'atee iddootti beekamaa hin taane geenye lubbuu namaa du'arraa hambisuudha. Gaafa biyya hin beekne namas hin beekne bira dhattu immoo rakkina mataa isaatii fidatee dhufa. Ammuma namuma isa beektu keessatti gaafa hojjettu rakkinni jira chaalenjii baay'ee keessa darbama gatii ta'e rakkina sanaaf qopheessee maal uummata sanaaf maal gochuu danda'a isa jedhu namoota adda addaa wajjin haasa'aa jirra. Kanumayyuu oksijiin jenereetariin nama najjoo irratti dhaabate kuni kaayyoon keenya guddaan oksijiinii hospitaalota naannoo sanaatti gurgurree birrii achirraa argamu seevii goone mana qusannoo keessa gashine hospitaala moggaarra jiraniif immoo oksijiin jenereetarii xinnoo ishee bitu waan isaa gadii akkuma kanatti lubbuu isaanii hambisuu fi piroojeektii asitti goone kan iddoo kan biraatti replikeetii gooneetti lubbuu namaa hambisuudha. Ani lubbuun nama guddaa badaa nama rarrachuu koomini ijoollee yeroo malee dhukkuba busaan dhukkuba hanqina oksijiiniin dhukkuba sukkaaraan dhukkuba kamirraa dhukkuba onneetiin yeroo malee ijoollee du'arraa Oromiyaa guutummaatti hambisuudha kaayyoon koo. Akkamitti akkan kana gochuu danda'u hin beeku. I am very optimistic. If there is a will, there is a way jedhu warri faranjii. Numa qaqqabna jedhee yaada isin ijjiin hundumaa wajjin harka ol qabane. Baay'ee guddaadha. Gaaffii koos Fufaatti fufaa. Gaaffii koos isumas ammuma haasofte sanatti itti fufanatti fakkaata. Amma tokko deebisteetta. Mee yeroo baay'ee gaanii ati najjoo deemtee beektaa interviyu kee hundumaa afaan godheera yeroo baay'ee ilaalan interviyu kee laqamtee deemtee Gimbii deemtee Dambidolos hospitaala kan hundumaarra deemtee argiteetta. Ati immoo as Ameerikaa keessaa mana hospitaala guddaa keessaa meeshaa waan hundumaa qabanii keessaa hojjechaa turte gaafa achi jirattu warri achi keessaa hojjetan narsootis haa ta'u dooktarootis haa ta'u hanqina isaanii yeroo baay'ee kan isaan saba isaaniitiif provide gochuu hin dandeenya like shortage of medical materials kan waan xixiqqoollee kan isaan barbaachisa jettee immoo namni keenya namoonni normal as an taliileen aanne no in general sababa Oromootiin keessumaa warra diasporaa keessa jiranii maalin sabi kun akka saba hospitaalota bira dhaabbatan maal isaan barbaachisa akka dhuunfaatti waan xixiqqoollee akka isaan gargaaranii fi lafa quuqaa isaanii waan guutuu maalodha jettee yaaddatti akka atti argitetti. Hospitaalli hundumtuu rakkina mataa isaanii baay'ee qabu, hanqina baay'ee qabu, hanqinni qorichaa, hanqinni meeshaa jara gatii ta'e hospitaalota amman dhaqee argee dhufee hanqina xixiqqoo arginetti amma dandeenyuunis akka East African Medical Relifiitti waan xixiqqoo ishee
gooneerraa gochaas jirra. Namoota dhaloota naannoo sana ta'anittis immoo kanaan dura warra Dambidolloo wajjin waan piroojeektii irratti hojjennee qabnaa, warra Beegii keessumaa magaalota maqaa dha'u baay'een isaanii Wallagga keessa warra jiranidha. Naannoo sana gatiin beekuu fi amma tokko meeshaa tokko bitanii geessaniiru waan sajjeestii goonerraan kan ka'e. Gatii kana namni dhuunfaan hospitaalatti bilbilee maal barbaaddu gaafa jedhu waan guguddaatti himdhattee arguutu sirra jira. Ani yeroon deemu yeroon daanoo ittiin fudhadha waan isaanii hin qabne termoomeetiriitu hin jiru kanatu hin jiru. Isaan immoo gaafa sitti himan siree hin qabnu, altiraasaawundii hin qabnu, siitii iskaanii hin qabnu siin jedhu. Garuu termoomeetirii hin qabaatiin siitii iskaaniin homaa akka inni gochuuf hin dandeenye beeka. Yoo nama nanna ho'aa fi variin busaadhaan dhufe tajaajiluu hin dandeenye siitii iskaaniin homaa maa hin baasu. Gatii kana waan akkana kanarratti xiyyeeffanne hospitaalota baay'eedhaaf waan barbaachisu gochuu dandeenyeera. Deebi'ee dhufee immoo biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irra warra jiranii wajjinii walitti dhufeenya gaariin qaba. Waan isaanumaan gargaarra gatii ta'e. Isaanis immoo yaada nuun kenninuuf fudhatanii hospitaalota Oromiyaa keessa jiraniif meeshaa xixinnoo waan isaan barbaachisu kennaa jiru. Ga'aa mini. Ga'ee akkuma jettee dirqama koof dirqama keetii dirqama keessanii dirqama Oromoo hundumaati. Nama Oromoo dhukkubarraa hambisuun du'arraa hambisuuni namni hundumtuu naannootti dhufe kiliinikii buufata fayyaa hospitaala gaafatanii maal barbaaddu jedhe akkuma jedhe waan 10 gaafatta achirraatii waan humni kee danda'u gootee erguu dandeessan gilaavzii geessaa turre dura danaa baasne finfinnee dhaabituutti kaanee amma termoomeetirii hin qaban termoomeetirii addanaati Amaazon irraa binnee fuunee dhanna turre namni hundumtuu gochuu danda'a waan akkasii wanta xinnoo bitee dhaqee amma yeroo koovidii kana termoomeetirii baay'ee barbaachisaa gilaavzii baay'ee barbaachisaa maaskii baay'ee barbaachisaa gatii kana ammuma danda'e waan danda'u bitanii erguu danda'u waan isaan erganii hundumtuu lafan bu'u lafeerra bu'aa jedhama gatii ta'e tajaajila kennee lubbuu namaa hambisuu danda'a du'arraa. Egaa waan ammati jettee nama meedikaala ta'uun sirra hin jirudha. Hospitaalota naannoo irraa dhuftan gargaaruudhaa fi kan biraa osoo hin tuqin wanta dabartee yeroo tokko ijoollee onnee isaanii dhukkubsatan ijoollee xixiqqoo 3 riskii guddaa fudhattee gara Eeshiyaa deemtee yaalsiftee fayyanii gara biyyaatti deebi'aniiru. Waa'ee isaas akkamii maalirra jiru sana xiqqoo nu tuqxuun barbaada. Achumaanis immoo Ayopaa keessa isaatti boordi membarii taatee hojjetaa jirta. Egaa yeroo isaayyuu akkamitti argatta Waaqayyoon haa beeku. Innis ammas lalittuun kaastee kanarratti namoonni Ayopaa keessa jiran natti fakkaata dhiyoo kana hospitaala ciroodhaaf meeshaa erganii jiru walitti dhufuudhaan jechuudha. Hundi isaanii ogeessota meedikaalaa natti hin fakkaatan. Waan akkasii kun silaa naannoo hundatti babal'atee namni walitti dhufee hospitaaluma naannoo jiruu fi waa baay'ee gochuu hin danda'a waan jedhu sana mee isarraas xiqqoo osoo dubbatteen barbaade. So waa'een ijoollee warra onnee dhukkubsatanii Indiyaa deemnee 7 sadii turre. Nagaan gallee experience rakkoo tureetu ijoolleen sun du'an akkamiin godhaa maalin ta'a jedhee yeroon itti ICU keessa isheen tokko ciistee achi ICU sana jala ciisee iddoon itti boojjira ture. Fayyaanii galanii isheen tokko actually Addis Ababa University barattee fixxee eebbifamtee jirti waggaa 2 dura eebbifamte isheen tokko najjooma jirti. Isheen xinnoon surgery godhachuu hin dandeenye achitti double heart and lung transplant ishee barbaachisa jedhanii officially isheen mucaakoo jalqabaati addaaptii godheen deebi'ee yeroo sana garuu as fiduu hin dandeenye sa'aatii 6 ol fly gochuu hin dandeessu jedhanii achumatti qoricha ishee kennee binnaa fi anaaf abbaan manaan koo mana barumsaa isheetti gargaarraa waan isheen barbaachisu achumatti ishee sappoortii gochaa jirra ishee. Amma naannoo Afrikaa keessatti tajaajila akkasii amma kennamuu danda'utti isheen progress ta'e wajjin dhalatte onnee ishee uraa qaba uraa sanaan dhalatte gatii kana yoo transplantii godhan malee fayyuu hin dandeessu garuu fayyaa isheeti amma qoricha fudhatti mana barumsaa isheetti waggaa 10 turte yeroosi amma she's about 14 years old teenagerii taatee jirti so kanatu jira as for Ayopaan warri hospitaala cirootti ergame Dr. Obsaa fi Dr.
Nuraddiin Suleetu liidii godhe garuu hundi isaanii namoonni isaan duukaa bu'anii hojjetan meedikaalii miti gargaaranii iddoo adda addaatti birrii walitti funaananii konteenarii fuutii 40 erganii inni tajaajila kennaa jira. Jar tokko immoo hin beekan iimeelii manaa godhan nama gindabaratti jedhanii akkas yaadaa jirraa maal sitti fakkaataa naanii yaada na gaafatanii waan hin beekuni ekspiriyaansii koo sheeriin godhee fi iimeelii godhee guyyaa si'a 2-3 duukaa bu'ee iimeelii goonaaniif ga'eera naan jedhanii nama kana jaaniyyuu argee hin beekan. Gatii kana namoonni gochaa jiru. Konteenarii erguus haa ta'u, waanuma xinnoo ishee erguudhaanis haa ta'u, tajaajila guddaa kennuudhaan ani amma barsiistuu mini. Garuu mana barumsaa 4 irra deemee kitaaba waggaan kenninaa, ijoollee afaan Ingiliffaa, maatii, tuutarii, mentorshiippii qopheessinee hojjechiisna. Gatii kana dirqama hakiimii ta'uun irra hin jiru, hospitaala gargaaruu fi narsii ta'uun, faarmaasistii ta'uun irra hin jiru, mana barumsaa gargaaruu fi barsiisaa ta'uun irra hin jiru. Hawaasa keessa deemnee hojjechuuf immoo sooshaal workarii ta'uun nurra hin jiru. Gatii kana abbaan hundumuma danda'e waan beekuun inni qabeenyaan, inni barumsaan, inni kana hundumaa hin qabne yaada qabu immoo yaada isaatiin uummata kana tajaajiluu danda'a. Hundumti keenya ga'ee qabnaa. Waanan jechuu barbaadu hundumtu rakkina biyya sana keessa jiru akka dirqamaatti yoo fudhate uummata keenya gargaaruu dandeenya. Ani hojiin hojjedhu kana dirqama kootee jedheen fudhadhe. Gaafa natti himani mana keenyaas suuta jedhii halkaniin walga'iin naqiinii iddoo akkasiin deemiinii torbaniin tiraaviliin godhiinii gaafan jedhamu dirqama kooti ani health inshuraansiin qaba ani fayyaan qaba ani maatiin qaba haxinnaatuyyuu malee warra biyyaarra jireenya fooyya'aan jiraadha gatii kana anaaf dirqama kooti lubbuu nama tokko baraaruun gatiin jedhee fi hundi keenya kan dirqamaatti fudhannee nama tokko hawaasa tokko gargaaruuf yoo fudhannee fagoo ga'uu dandeenya. Ifama baay'ee naasaa. Waan tokko naasofne. Yaadaan banne. Yaadaan banne baay'ee namatti tola dhugaan sin jedhu hojjetu. Baay'ee nama boonsa dhugaa. Baay'ee taa'een ofii koof gaafachaa ture maaloo anti nama tokko taate kanaa hundumaa kan hojjette ani maal gochaa jira ofii koo yaada keessa badee dhugaa baay'ee sitti boonna dhugaa. Baay'ee jabaadha. Akkuma jette garuu immoo where there is a will, there is a way. Inuma danda'ama. Ittuma lixuudha. Ittuma lixanii hojjechuu barbaadu. Mi'ennaa inuma danda'ama. Karaan inuma argama barbaadamee. Kanaafiyyuu dhugaa baay'ee si galateeffannaa. Sagantaan keenya si garuma xumuraatti deemaa jira. Yoo itti dabaltanii gaaffii kan biraa hin qabdan ta'e gaaffii tokko qabaa. Kanarra xinnoo ishee meebii kan adda ta'e. Yeroo baay'ee kan si gaafachuu barbaadu Obseen ani yeroo biyya kana dhufee Minisootaatti si argee asii baratta turtee haaskuula asii barattee kaalejii barattee faamiliin maatiin hundumtuu as jira. Maaltu gara Kaalifoorniyaatti si godaansise? Maaliif achi? Cabbiin baqadhe. Hiriyoota nama 3 taanee ijoollee isheen tokko Wiskaansan dhalattee guddattee isheen tokko Minisootaatti dhalattee guddattee 3 taanee cabbii kana keessaa deemuutu nurra jira jennee isheen tokko namni 2 Arizonaatti galanii ani Kaalifoorniyaatti hin galee isheen tokko 7-2-3 booda deebitee muuvii goote. Trinaan immoo gaafa heerumtee mucaa godhattu akka maatiin ishee gargaaraniif deebitee galte. Ani nan dide. Qofaa jiraadhee sin beeku chaalenjiin of gochuu barbaade. As Kaalifoorniyaatti galee ji'a 6 booddee obboleettiin koo ishee xinnoon biyyaa dhufte. So isheen Minisootaa takkayyuu hin teenye na biratti erganii so qofaas hin taane. Gatii kanaa cabbiima baqadheen ba'ee garuu Minisootaa is always home. My second home. Biyyi koo Oromiyaadhaatti qabsiisatti aansee Minisootaa is always home. Yooman Kaalifoorniyaa waggaa dheeraa jiraadhee yoom. As deebi'uu yaaddamoo achuma teessa asii baanaan najjoomatti hin galaqu. Lafa cabbiin hin jirre. Annis yaaleen ture ishee gaafadhee numa diddee. Egaa Obsee hedduu galatoomii yeroo kee fudhattee yeroo hin qabne kanaan wajjin waan gaarii kana akka dhaggeeffattoonni keenya daawwattoonni keenya sirraa dhaggeeffatan wajjinis mari'achuudhaaf dhufuu keessi galateeffannaa. Meedhuma irratti waan jettu yoo jiraate yookaan namoota galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate waanuma
carraa tokko sii kenninee nus daawwattoota keenyaan nagaatti jennee sagantaa keenya xumurra. Isinis fayyaa ta'a sagantaa keessatti naaf heeruu keessanii fi waan jechuu barbaadu hunduma isaayyuu jedheera. Ani namumaan jajjabeessuu barbaada. Of hin qusatiinaa, of hin tuffatiinaa, an humna hin qabu, an hin danda'u miti. Isa biyya jiru caalaa humna qabna. Keessumaa namoonni daayaasporaa jiranii yoo shamarran taatanii warra abbaa manaa qabu yoo taatanii an abbaa manaa hin qabaan ijoollee hin qabaame namni abbaa manaas ijoollees qabu gargaaruu danda'an dura armeen koo ijoollee guddisaa nama gargaarte turte baadiyyaadhaa warra dhufan inoo sappoortiif barbaachisa chaalenjii baay'ee jira hojii fuul taayim hojjechaa ijoollee guddisaa rakkoo baay'eetu nurra jira akka hawaasaatti dubartiin kanan gootu jedhama dubartiin waan hundumaa gochuu dandeessi. Dubartiin mana dhaabdee jiraatti gatii ta'e waan hundumaa gochuu dandeenya. Kun booddeetti sin hambisiinidha gara caalubbolotaaf warra haadholii ta'anii fi ofii keessan limiitii hin godhinaa. Ijoollee gatii hin qabuuf kana gochuu hin danda'u. Ijoollee gatii hin qabuuf ol ga'ee dhaquu hin danda'u. Dheen beeku ijoollee koo fudhadhee mana naqan ture gaafa hin dandeenye. Gaafa isaan iyyanii ishee tokko tokkotti kennanii yoon pirezenteeshiniin godha ta'e kenna. Gatii kana namni keenya nu eeggataa abdiin saba biyyaa nuyiidha. Biyyi keenya rakkoo hamaa keessa jira. Hawaasummaan, siyaasaan, amantiin, fayyaadhaan miidhamaadha. Isa siyaasaa warra siyaasaaf dhiisnee yoo uummata keenya karaa hawaasummaa, karaa fayyaa, karaa mana barumsaa yoo gargaaruu dandeenye bishaan qulqulluu akka isaan dhuganii, irriba nagaa akka isaan rafanii waan dandeenyuun yoo goone dirqama keenya ba'uu dandeenya. Gatii kana of hin qusatiinaa hojjedhaa yoo gaaffii qabaattan naan gaafadhaa aanneen jirti namoonni kan biraanis hojii tolaooltummaa hojjetan baay'eetu jira. Just reach out and uummata keessan gargaaraan jedha. Dhuma irratti ani naman galateeffachuu barbaadu specifically naman qabu waaqayyoon hin galateeffadha kan na gargaaree kan na dhaabee kan akkan fuula namaa dura dhaabadhee nama kadhadhu na godhee. Ofii koo fedhee janamaa laalee hin beeku uummata koo fedhee janamaa laalee kadhadhee boo'een waan an gochuu danda'u godhe abbaa manaa koo obbolaa koo maatii koo warra biyya jiranii warra addana jiranii saba Oromoo guutummaadhumatti yoo sabi Oromoo na wajjin dhaabatee waan an hojjedhu hin tumsine inni jabaadhu naan jedhe fayyaa ta'a warri immoo ati maal caaltee kana hojjettati eenyuudha kan fiixaan siin bo'ettanis fayyaa ta'a kan haamilee godhadhee hojjedhu na taasise. Warri OVUs immoo carraa kana na laattanii waan na wajjin haasoftanii fi wanta natti dhiyoo laphee kootti dhiyoo waan akkan isin wajjiniin hiru waan na gootanii fi fayyaa ta'a nama saba isaaf ta'u uummata isaaf ta'u nama ofii keenyaaf ta'u waaqayyoon waa godhu ulfaadhaan isiniin jedha. Obsee koogaa hedduu galatoomi. Waaqayyo akka kee nufaa baay'isu kanuma jechuun barbaada. Hawaasa keenya keessatti isa akka kee baay'ee barbaanna. Akkuma ati jettee siyaasa abbaa siyaasaaf dhiisnee hundi keenya akka dhuunfaatti waan gochuu dandeenyu waan baay'ee jira rakkoo saba keenyaa furuudhaa fi isaaf qalbii nufaa kennu hedduu si galateeffannaa taliilee fi lalistuuf waan jedhan yoo jiraate isaanitti dabarseen sagantaa keenya xumurra. Ani sigaa baay'ee si galateeffadha. Akka dhuunfaa kootitti ani yeroo hundaa kan hin jedhu seenan hiroo rejistarii godhaa jedhe. Anaaf. Reediyoonnee keenya keessa So kanaafi baay'ee si galateeffadha. Baay'ee emotionaliin ta'a gaafa akkas gootee saba kee cinqamtee itu jireenya qabdu maatii qabdu life kan namaa dhiistee hankeetu jiraachuun sirra jiru irriba kee dhabdee waan meeqa gootee kana saba keetiif gochuun waaqayyoo saba Oromoof kennaa tokko nuu kenneera jedheen akka dhuunfaa kootitti amanaa baay'ee galatoomii waaqayyo si haa eebbisu maatii kee haa eebbisu. Itti fufii nuyi immoo si booddee jirra. Sabi Oromoon guutummaan si wajjin jira. Kan si fakkaatu baay'ee hawwina waaqayyo si haa eebbisu. Anis gara kootiin baay'een si galateeffadha. Obsee guyyaan jalqaba biyya kanaa dhufee kaasee waan akkasii hojjettu kan si argee rondaa namatti leeruun immoo yommuu sana ganaan heerumne yoo ati ijoolleedha.
yeroo hundaa example si fudhadha. Dhugaa baay'een sitti boonaa baay'een si jaalladha jabaadhu itti fufii nuus lafa dandeenyutti si bira dhaabbanna dhugaa I promise waan si barbaachisu let us know I'll be there to help I promise dhugaa siin jedha jabaadhu galatoomii waaqayyo si haa eebbisu maatii kee hundumaa haa eebbisu fayyaa ta'e. Fayyaa taasinis hundi keessan ulfaadha. Caalis naa galateeffadha. The guy behind the scene. Actually, flyer keenya isa jalqaba back 2009-2010 isa tuna hojjete tun organization hin ta'ini. Guutummaa amatti as a family sadan keessanis utubaa cimaa naa taatanii akka obbolaattis akka partnerittis waan na wajjiniin dhaabattanii fi na caalaa waan saba keessanii wajjin dhaabattanii fi anaan dhaabdanii saba keessan dhaabdan gatii ta'e baay'een isin galateeffadha kabaja guddaanis ni qaba jaalala guddaanis ni qaba ulfaadha itti fufaa isinis hojii jalqabdan kanattiin isiniin jedha. Tole fayyaanuu ta'i egaa daawwattoonni keenya har'a waan hedduu akka sagantaa kanarraa baratan abdii qabna nus gaa waan hawaasa keenya keessatti irratti xiyyeeffachuu qabnu waan social issue akkasii jechuudha dhimma hawaasummaa namoota adda addaa finnee haasofsiisuudhaan inni kaan akka irraa baratee onnee godhatee deebi'ee immoo waan akkasii akka hojjetuu fi kan waltajjii kana uumuudhaaf sagantaa keenya kana jalqabne egaa har'as waan guddaa akka irraa baratan abdii qabna kanumaan sagantaa kan biraan amma walitti deebinutti ani Annee Taliilee Lalistuu keessumaa keenya har'aa Obsee akkasumas immoo Gibee production caalii yaadasaa kan waraabee isinii dhiyeessu waliin ta'uudhaan nagaatti isiniin jenna amma sagantaa keenyatti aanutti fayyaan nu jiraadha. Oromo